Dabbaa jedhanii. Qaama dabbaa qaama dalaara. Afaan Oromootti maal jedhama? Kurfa. Kurfaa. Are you comedy me? Maqaa keenyu siin jemme. Maqaan kiyya aktivistii Kamaal yookaan Qayyoon jedhan. Gaafii si gaafachuu deemaame gaafii keenya nu deebisuuf yaalii qophiidhaan. Numa yaala. Qaama dhalaarraa si gaafadha. Dabbaa jedhanii nama dhalaa. Dabbaa kana afaan Oromooti miti. Afaan Oromootti maal jedhamame? Afaan Oromootiin daallee jedhama yookaan teessuma yookaan ammoo huddus ni jedhama. Sinjaan. Maqaan kiyya kan dhugaadhaa Muhammad Ali Yusumaani. Gaafiin si gaafachuu dhufe. Gaafii dubartoota irraa si gaafachuu deema. Dabbaa gizee jedhan. Dabbaa gizee jedhan afaan Oromootti maali? Dabbaan moo? Dabbaan ta'a duubaati.